Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u nagaa jirtu. Egaa akkuma beekamu holmaa sharafaa karaa ethio blak marketii akkasumas karaa baankiitiin illee egaa chaanala kanarratti guyyaa hundayyuu qabadhee tanan dhufaa jira. Guyyaa har'aarree akkasuma qabadhee dhufee tanan jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu karaa ethio blak marketiin biyyoota 20 jechuudha. Immoo karaa baankiitiin immoo baankota kakazareenii qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa kalee baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufe. Guyyaa irraa immoo baankii kakazareen baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti baankota kakazareen qabadhee dhufa. Ethio blak marketii garuu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 guyyaa irraa qabadhee dhufanii qabadhee dhufa jechuudha. Egaa warreen mana kanaaf immoo haaraa taatanii subscribe godhaa. Laayikii Koomentiirree barreessaa jechuudha. Koomentiillee kana sirreessi jiraati. Barreessa waan sirraa qabu tarii odoo gogorri jiraate kana sirreechi jiraati. Koomentii warri yennu jechuudha. Koomentiirree barreessaa. Warroonuma mana kanaaf immoo maatii taatanii egaa laayikii godhaa. Koomentiillee barreessaa jechaadha. Isinillee koomentii yaada qabdanii barreessaa guyyaa hunda amma isinitti tole waan isinitti fakkaate jechuudha. Gaaffii keessan deebisuudhaaf immoo ani qophiidha jechuudha. Waan isinitti fakkaate koomentii barreessaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota 20 karaa ethio blak marketiin kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuwait dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronnaa, Iswiis firaankii, Turkii liiree fi salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Amma biyyoota muraasanii maqaadhee biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma beekamu guyyaarraa akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii fi Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechuudha. Guyyaa irraa immoo karaa ethio blak marketiin biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isanii jiru jechuudha. Guyyaa irraa wal keessa makameetu jira jechuudha. Kanatti dabalee kanatti hir'isee jechuudha. Yeroo baay'ee fudhataa jechuudha. Kanaaf gabaabsetumanii biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isanii jiru jechuudha. Maaliif biyya kanaa hin hir'ise biyya kanaa dabalee gaafan jedhu maaliif fakkeenyaaf karaa ethio blak marketiin biyyoota 20 waan ta'eef sa'aatii dheeraa natti fudhataa jechuudha. Kanaafuu biyyoonni dabalanii jiru biyyoonni hir'isanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa ethio blak marketiin guyyaa har'aa jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio blak marketiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 02 jechaadha. Karaa ethio blak marketiin karaa baankiitiin immoo baankii Hawaashiin akkuma jedhe Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 66. Kan itti Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa ethio blak marketiin birrii 100 birrii 28 fi saantiba 13. Awustiraaliyaa doolaariin karaa ethio blak marketiin birrii 100 birrii 26 fi saantiba 25. Hoomarri haalli karaa ethio blak marketii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birriin hooman tokko birrii 400 fi birrii 73 fi saantiba 34. Kan itti Duubaa dirhaamiin karaa ethio blak marketii yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiba 55. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin karaa baankii Hawaashiin birrii 44 fi saantiba 19. Kan itti Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa ethio blak marketii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birrii 48 fi saantiba 50 yookaan shilingiidha jechuudha. Salphumatti birrii Saawudii karaa ethio blak marketiin guyyaa birrii 48 fi shilingiidha jechaadha. Gabaabumatti jechaadha. Akkasuma immoo birrii Saawudii jechaadha. Karaa baankii Hawaashiin jechaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli jechaadha. Birrii 43 fi saantiba 25. Kan itti Kuwait dinaarri karaa ethio blak marketiin birrii 500 fi birrii 86 fi saantiba 43. Baareen dinaarri karaa ethio blak marketiin birrii 400 fi birrii 82 fi saantiba 99. Chaayinaa yowaaniin karaa ethio blak marketiin birrii 26 fi saantiba 82. Joordaan dinaarri karaa ethio blak marketiin birrii 200 birrii 56 fi saantiba 71. Kan itti Paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa ethio blak marketiin birrii 200 fi
birrii 43 fi saantiba 03 akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankii hawaashin jechaadha gujaarra birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 49 jechuudha karaa baankii hawaash paawundi sterlingiin tokko jechaadha gujaarraa jechaadha kan itti aanu yuuroodha yuuroon tokko karaa ethio blak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 25 akkasuma immoo yuuroon karaa baankii hawaashin jechaadha birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 47 kan itti aanu koronaadha koronaan tokko karaa ethio blak maarkeettiin birrii 18 fi saantiba 86 iswiis firaankiin karaa ethio blak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 49 turkii liireen karaa ethio blak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 88 Egyptian poundiin yookaan birrii Egypti tokko jechuudha karaa ethio blak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 70 kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa ethio blak maarkeettiin jechaadha birrii 60 fi saantiba 67 hindii ruupiin karaa ethio blak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha birrii 1 fi saantiba 91 Pakistaan ruupiin karaa ethio blak maarkeettii 0 saantiba 65 kan itti aanu yemen rihaalli karaa ethio blak maarkeettiin 0 saantiba 76 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha salphumatti karaa ethio blak maarkeettiin akkasuma karaa baankiitiin illee kana fakkaata jechuudha salphumatti karaa ethio blak maarkeettiin akkuma jedhe biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii hawaashinii biyyoonni 5 kana fakkaatu jechaadha kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni joordaanii fi beerut yookaan libneen jirtan jechaadha fakkeenyaa fi birrii biyya joordaanii Dinaara jedhamaa jechuudha warroonni mana madabii jirtan immoo dinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha akkasuma beerut yookaan libneen birrii biyya libneenii jechaadha paawundii jedhama jechuudha maqaan birrii biyya beerut yookaan libneenii paawundiidha paawundiin biyya saniin baay'ee xiqqoodha jechuudha akka birrii yemenii akka birrii paakistaaniiti jechuudha salphumatti saantiba wayitii jechuudha kanaafuu baay'ee xiqqoodha jechuudha kanaaf isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha doolaariin immoo baay'eetu jira fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaadhee jira ameerikaa doolaarii kanaadaa doolaarii Awustiraaliyaa doolaarii jedheen taran jira ani maqaa isaanii hin illee hedduutu jiru jechuudha kanaafuu isin salphumatti birrii biyya doolaarota keessaa ameerikaa doolaariidha jechuudha salphumatti warroonni joordaanii fi beerut yookaan libneen jirtan jechuudha birrii biyya sana osoo hin taane ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan asaabbatu jechuudha fakkeenyaaf karaa ethio blak maarkeetti yoo ergatan jechaadha guyyaarraa warroonni joordaanii fi beerut yookaan libneen jirtan jechaadha birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 02 herreeggatu jechuudha maaliif ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'a kana taawaan ta'eef jechaadha karaa baankiitiin immoo yoo ergatan akkuma dura dubbade baankii hawaashiin immoo yoo ergatan jechaadha warroonni joordaanii fi beerut yookaan libneenii jechaadha ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii hawaashiin birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 66 jechuudha akkuma dura dubbadhee jechaadha kanan herreeggattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha warroonni joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti akkasuma beerut yookaan libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha salphumatti ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan asaabbatu jechaadha egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.